Namni of ajjeese jireenya barabaraa argachuu ni danda'a? Jireenya barabaraatti Yesuusii wajjin samii keessa jiraachuu ni danda'a? Kun gaaffii ulfaataadha. Macaafni qulqulluun deebii salphaa hin kennu. Garuu dhugaa waa'ee araaraa fi haqaa Waaqayyoo nutti hima. Akkas jedhee poost godhe namni tokko. Akkaataa isheen itti boqottee nu gaddisiisu iyyuu booniin sa'a kanaa harka Yesuus waan jirtuuf ni gammannaa jedha. Yoo yaashima akkam jirtu nagaaf jaalallee Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addis Guuteeti. Harayyootaan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Har'as viidiyoo haaraa yeroo isaa eeggatee isiniif qabanii dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Jalatamoo hordoftoota keenya, viidiyoon kun viidiyoo dhimma baasu viidiyoo siiriisii fi sensitiivii kan ta'e haalaan kan isin dhaggeeffachuu qabdanidha. Haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Miiraan osoo hin taane beekumsaan haga xumura viidiyoo kanaatti dhaggeeffadhaa jechuudhaanii akeekkachiisa koon dabarsaa. Akkasumas yaada qabdanii koomentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Sooshaal miidiyaa irratti keessumaa gama feesbuukiitiin namoonni poostii garaagaraa yeroo isaan poost gochaa jiran argaa jirra. Keessumaatii poostiin baay'ee na ajaa'ibsiisee fi akkan lixee ilaalu kan godhe akkasumas deebi'ee macaafa qulqulluu akkan qayyabadhu na godhe tokkoon isiniif sheerii godha. Akkas jedhee poost godhe namni tokko. Akkaataa isheen itti boqottee nu gaddisiisu iyyuu booniin sa'a kanaa harka Yesuus waan jirtuuf ni gammannaa jedha. Yaadii nama kanaa yaada poozitiivii, yaada qulqulluu fi hawwii gaariidha. Egaan kana jalatti koomentii 348 barreeffamee jira. Muraasa isaanii ilaaluudhaaf yaaleen ture. Koomentiiwwan garaagaraa mee isinitti haa agarsiisu. Kun akkas jedha. Macaafatti deebinee macaafni maal jedhaa isa jedhu ilaaluu wayya jedha. Koomentii kan biraan ati wangeela isa kam dubbistaa suura kaatii naaf ergii jedhe. Koomentiin sirriidha kan jedhus jira. Dhugaa barsiisaa koo kan jedhus jira. Koomentii kan biraan dogoggorteetta irra deebii macaafa qulqulluu qo'adhu. Dhaloota kana dhiifama gaafadhu. Malkaa ati nama gaarii turte yoo dhiifama hin gaafatu ta'e peejiin kee inni duraa hundi isaa dogoggora ta'e dhalootatti mul'ata beeki. Brother Saultu gale moo Samsoontu gale moo Yihudaatu gale moo Abishaaloomutu gale moo Haamaantu gale moo jedhee koomentii isaa itti fufa. Sirrii dhuftee asitti dogoggortee jedhe abbaan lataa. Of ajjeesuun cubbuu miti jechuudha kaa jedhe abbaan koomentii kana. Hojjetaa wangeelaa irra immoo waan xiqqoo naaf hin galleedha kun. Akkamitti namni lubbuu isaa ofiin baasee harka Yesuus dhaqa? Kitaabni qulqulluun maal jedha gaaffii jedhu gaafate. Koomentii kan biraan namni of ajjeese lubbuun isaa mootummaatti Waaqayyotti gala moo dafii naa deebisime jedha. Koomentii kan biraan namni of ajjeese mootummaa Waaqayyotti ni gala yaada jedhu of keessaa qaba. Koomentii kan biraan beekumsa soba isa dhugaadhaan mormu irraa fagaadhaa jedha wangeelli keenya jechuudhaan koomentii kanaa namni kan biraan kaa'ee jira. Kan biraan namoota nuti yeroo baay'ee dhugaa irraa eegnu dhugaa irraa fagoo jiru. Koomentii kan biraan baay'ee na ajaa'ibsiise tokko of ajjeesuun ni danda'amaa ree jedhee gaaffii gaafate. Koomentii kan biraan namni of ajjeese mootummaa Waaqayyotti ni gala jechuudhaan gaaffii gaafata. Kan biraan kana wangeelii dhugaa hundi keenya karaatti ittiin fayyine jedha. Egaan abbaan poostii kana barreessee dhumarratti yaada namootaa ilaalee koomentii inni godhetu jira. Warri nama arrabsuuf koomentii badaa nama fayye irraa hin eegamne kennu mootummaa Waaqayyotti ni galu jedhee gaaffii gaafata. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti isa jedhu caqasuudhaan waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qocholloo hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyotti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti hima jedha. Ani deeggarsa nama tokko malee ragaa macaafa qulqulluu guutuudhaan akka isheen Yesuus bira jirtu parsantii 100 namana. Waan daa'imman hafuuraaf ijoolleen ilaalcha amantaa qabdan as keessatti jalaa waccaniif dhugaan citee baduu hin jiru. Booniin jannata seenteetti jedhee barreessa. Ragaa bal'aa isiniif kennuufan ture garuu arrabsoo keessanii fi dhiiseeraa jedha. Eegamee akka macaafa qulqulluuttii fi waan macaafni qulqulluun jedhee kanatti aansuudhaan walii wajjinaa ilaalu. Namni of ajjeese jireenya barabaraa argachuu ni danda'a? Gaaffii guddaa. Waaqayyoo qofaatu gara nama beekaa jedha tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 7.
nuti murteessuu hin dandeenyu. Inni waan nuti hin argine arguu danda'a. Jireenyi kennaa Waaqayyooti. Of ajjeesuun karoora Waaqayyoo faalleessa. Garuu cubbuun araara Waaqayyoo balleessu jechuu miti. Of ajjeesuun cubbuu araara hin arganne miti. Cubbuun araara hin arganne jechuun hafuura qulqulluudhaan arrabsuu jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12:31. Of ajjeesuun cubbuu kana keessa hin jiru. Fayyinni Yesuus qofaanidha. Jireenya barabaraa hojii keenyaan hin argannu. Yesuusitti amanuudhaan qofa arganna. Efesoon boqonnaa 2:8-9. Kumni sammuu dhugaadha. Namni hedduun of ajjeesuuf yaadaan Waaqayyoon hin jibban garuu dhiphina cimaa keessa jiru waan ta'eef kana yaadu. Waaqayyo warra cabetti ni dhiyaata. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti ni dhiyaata. Macaafa Faarfannaa 34:18. Of ajjeesuu wanta jedhu hin jajjabeessinu. Of ajjeesuun furmaata miti. Waaqayyo obsuu fi isa irratti hirkachuu nu waama. Namoonni macaafa keessa jiran fakkeenyaa fayyadamuu ni dandeenya. Eeliyaas illee du'uu barbaade. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 19:4 irratti. Garuu Waaqayyo isa gargaaree jedha. Araarri waan hundumaa isa caaludha. Bakka cubbuun baay'eetti araarri ni caalaa jedha macaafni qulqulluun Roomaa boqonnaa 5:20. Garuu salphifamuu hin qabu yookaan akka waan salphaatti ilaalamus hin qabu. Araarri hayyamaa yookaan immoo eeyyama ittiin cubbuu hojjennu miti. Obsuu fi jabaachuu qabnaa jechuudha. Murtii dhumaa ta'uu hin qabu. Of ajjeesuun murtii yeroo gabaabaa keessatti barabaraan raawwatamudha. Yesuus warra cabaniif dhufe. Yesuus warra dadhabaniif, warra dhabanitti, warra miidhamanitti dhufe. Isaaniif dhufe jechuudha. Warra jiraatan jajjabeessuu. Yoo amma jiraatta ta'e abdiin jira. Seenaan kee hin xumuramne. Kaayyoon jireenya keetii ni jiraata. Jireenyi kee hiika qabaa. Yeroo ati arguu hin dandeenye illee, yeroo sitti mul'achuu hin dandeenye illee, yeroo waayyuu sitti dhaga'amuu hin dandeenye illee jireenyi kee hiika qaba. Kana amanuu danda'uutu sirra jiraata. Warra dhiphatanitti dubbachuu qabda. Yoo of ajjeesuuf yaadaa jirta ta'e callistee hin turin. Namatti dubbadhu, kadhadhu, gargaarsa barbaadi. Gahee waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa jaalalaan deebisuu qabdi. Murtiidhaan otoo hin taane, ifannaadhaan otoo hin taane, adabbiidhaan otoo hin taane jaalalaan gaaffii akkasii deebisuu qabdi. Murtii ariifachiisaa hin kennina. Namni kamiyyuu gara eessaa deemi jechuun hin ariifatin. Waaqayyo qofaaf beeka. Abdii araaraa. Waaqayyo haqaa fi araara qaba. Lubbuun hundi isa harka keessa jirti. Ergaan keenya xumuraa jireenya filadhu, abdii filadhu, Yesuusiin filadhu, jireenya barabaraa filadhu, Waaqayyo wajjin ta'uu filadhu, araara Waaqayyo keessa jiraachuu filadhu, argama Waaqayyo barbaaddachuu filadhu, jiraattee sagalee Waaqayyo misiraachoo Waaqayyo dubbachuudhaaf lallabuudhaaf fi jireenya filadhu. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha. Warra yaadni isaanii caccabee bullaa'es hin fayyisa. Faarsaa 34:18. Waaqayyo ofuma isaatii si dura in adeema, si wajjinis in ta'a. Inni si hin dhiisu, si hin irraanfatus, hin sodaatin, hin na'inis. Keessa deebii boqonnaa 31:8. Kunoo Waaqayyo gooftaan humnaan hin dhufaa, irree isaatiinis in mo'a. Kunoo gatiin inni namaaf kennu isa harka jira, miindaa isaas of duraa qaba. Isaayaas 40:11. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'anis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa, ani boqonnaa isiniifan kenna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Raajichi Ermiyaas boqonnaa 29:11. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee na uumteef ani galata siif nan galcha, gochaan kee waanuma raajiti. Anis kana ba'eessa godhee nan beeka. Faarsaa 139:14. Ani dhoksaatti yommuun hojjetame gadameessa isa akka lafa gad fagootti ilaalamu keessatti yommuun tottolfamee lafeen koo iyyuu si duraa hin dhokanne. Nama ta'uun koo otoo hin beekamiin iji kee na arge. Dhaladhee barri jireenya koo lakkaa'amuu otoo hin jalqabin guyyoonni anaaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafaman.
Yaadni kee maal maal anatti jabaata yaa Waaqayyo, guutummaattis maal maal baay'ata. Ani lakkoofsa isaa himuutuun yaalee cirracharra hin baay'ataa. Kana yaaduu keessa yeroon dammaqus amma iyyuu si wajjiniinan jira. Faarsaa 139:15-18. Waaqayyotti nuyi kooluu hin gallaa. Inni humna keenya, inni rakkina keessatti gargaara ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu, tulloonni urgufamanii galaana walakkaa buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Bishaanonni isaa hursanii yoo hoomachaan iyyuu, tulloonnis raafamuun isaanii yoo roqoman iyyuu, Waaqayyo Gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenya. Lagni bishaan isaa mandara Waaqayyo gammachiisu tokko jira. Mandarittiinis iddoo buufataa abbaa ishee qulqullooftuudha. Waaqayyo ishee keessa waan jiruuf hin sochootu. Waaqayyo ganameeffatee ishee hin gargaara. Sabni lafa irraa dheekkamanii hin wacuu, mootummoonnis hin socho'u. Waaqayyo sagalee isaa hin dhageessisa. Laftis hin baqxi. Waaqayyo Gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenya. Kottaa wanta Waaqayyo hojjetu badiisa isaa sodaachisaa inni lafatti fidus ilaalaa. Inni handaara lafaatti dulli akka dhaabbatu hin godha. Edda hin cabsaa, eeboos hin hurreessa. Inni konkolaataa harkifamuu ibiddaan hin guba. Dhiisaa gab jedhaa. Ani Waaqayyo akkan ta'e beekaa. Ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera. Ani biyya lafaa keessatti ol kaafameera. Waaqayyo Gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenya. Faarsaa 46. Ati hin beekne ree? Hin dhageenyees ree? Waaqayyo Gooftaa bara baraan jiraatudha. Inni isa guutummaa biyya lafaa uumedha. Inni hin mudhukuu hin dadhabu. Hubannaa isaas namni qoree bira hin ga'u. Inni warra dadhabaniif humna hin kenna, warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna. Ijoollonni hin dadhabuu, hin mudhukus. Dargaggoonnis gufatanii hin kufu. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhabanii, hin adeemu garuu hin mudhukan. Isaayaas 40:28-31. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa hin raawwataa naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamutti, gidiraattis anatti hin tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadha. 2 Qorontos 12:9-10. Wanta yaada sitti ta'u Waaqayyotti gatii dhiisi. Inni akka ati hin kufnetti si hirkisa. Namni qajeelaan raawwatee akka hin mittiqne hin godha. Faarsaa 55:22. Duuni jireenyi ergamoonni Waaqa irraa warri bantii Waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman, wanti amma jiru, wanti dhufuuf jirus hundinuu, wanti humna agarsiisuu danda'us jaalala Waaqayyootti gargar akka nu hin baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gad fagaatee jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nuuf dhufeetti danda'ee gargar nu hin baasu. Roomaa 8:38-39. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haa ta'u. Warra galata galchanis ta'a. Dubbii Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessaa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas. Qooqa garaa garaatiin faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Qolaasiyaas 3:15-16. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatinis. Wangeela Yohaannis 14:28. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Nagaan Waaqayyo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Dhugumaan ati gara fuula duraatti abdiin godhattaa, abdiin kees hin citu. Yaa ilma koo dhaga'i, ogeessa yaada kees daandii qajeelaa irratti eeggadhu. Hidhata warra daadhii wayinii garmalee dhuganii fi foon garmalee nyaatanii hin ta'in. Machooftuu ta'uunii fi albaadhes ta'uun nama hin hiyyoomsa. Raftuu ta'uunis moofaa namatti hin uwwisa. Abbaa kee isa si dhalchee dhaga'i. Yommuu haati kee dulloomtus ishee hin tuffatin. Dhugaa fi ogummaa, barsiisaa fi hubannaa argadhu malee hin gurgurin. Abbaan nama qajeelaa guddaa hin gammada. Inni ilma ogeessa dhalchees isatti hin gammada. Abbaan kee fi haati kee haa gammadan, isheen si deessee haa gammaddu. Yaa ilma koo dubbii koo yaadatti qabadhu, iji kees akka ani itti jiraadhu haa ilaalu. Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan of qabuu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne.
Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:7. Waaqayyo tiksee kooti, ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu hin godha. Gara laga aara galfataniittis na geessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhufe jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keetii fi dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf ni dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koos guutee irra hin dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee fi arjummaan kee na duukaa hin bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha. Faarsaa 23. Waaqayyo ifa kootii, fayyina kootis. Yoos immoo eenyuun nan sodaadha ree? Waaqayyo da'oo jireenya kootiiti. Eenyu durattan perpera maree? Warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatan, warri na cunqursanii fi warri diina kootii ana irratti yommuu ka'an ofuma isaaniitii gufatanii hin kufu. Duulli na marsii yoo buufate iyyuu garaan koo hin sodaatu. Lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani hin shakku. Ani Waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadha. Isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaalu, mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuudha. Inni guyyaa wanti hamaan ana irra ga'utti mana isaa keessa na kaata. Suuqa godoo isaa keessa na dhoksa. Nagaattis kattaatti ol na baasa. Ammas diinota koo naannoo koo jiran irratti mataan koo ol in jedha. Anis sagalee gammachuu dhageessaa godoo isaa keessatti qalma nan dhiyeessa. Faarfannaadhaan Waaqayyoon nan faarfadha. Sagalee mi'a faarfannaa garaa garaas nan dhageessa. Yaa Waaqayyoo, sagalee ani ittiin si waammadhu anaaf dhaga'i. Araara natti agarsiisi. Kadhata koos anaaf dhaggeeffadhu. Ati fuula koo barbaadhu akka jettee yaadni garaa koo anatti hin himu. Ammas ani fuula kee nan barbaadadha. Yaa Waaqayyo, fuula kee ana duraa hin dhoksin. Garbicha kee dheekkamsaan of duraa hin deebisin. Ati gargaarsa naaf taateettaa ana hin gatin. Ani hin dhiisinis. Yaa Waaqayyo fayyina koo, abbaan koo fi haati koo yommuu na dhiisan, Waaqayyo immoo simee ana hin fudhata. Karaa kee na barsiisi yaa Waaqayyo. Sababii warri adeemsa koo caqasan jiraniif ati daandii qajeelaa irra na geggeessi. Warri sobaan dhugaa ba'an dubbii hamaa afaan isaanii keessaa gad jijjigsa. Ana irratti waan ka'aniif fedha diinota kootiitti ana hin kennin. Haa ta'u iyyuu malee biyya warra jiraatoo sanatti Waaqayyo gaarii ta'uu isaa arguuf akkan jiru nan amanadha. Waaqayyoon eeggadhu jabaadhus laphee jabaadhu. Waaqayyoonis eeggadhu. Namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani kooluusitti galeeraa, ati masaraa kootii, ati Waaqayyo koo isaanii amanadhu nan jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee dha'icha nama balleessus si oolcha. Harka isaatiin si golboobaa, bobaa isaa jalatti kooluu hin galta. Amanamummaan isaa gaachanaa fi marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus hin sodaachisin. Dha'icha dukkanaan namatti dhufuu, dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin. Kumni tokko si bukkeetti, kumni 10 gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jalootaaf baafamu argita. Ati yaa Waaqayyoo, ati isa ani kooluutti galudha jetteetta. Isa hundumaa gararraa jirus iddoo kooluutti galtu godhatteetta. Wanti hamaan sitti hin bu'u, dha'ichi mana keetti hin dhiyaatu. Karaa ati adeemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harka irratti si baatu. Ati leencaaf marrataa irra ni ejjetta. Leenca saafilaaf jawwee ni dhiitta. Waaqayyo immoo sababii inni na jaallatee anatti maxxanuuf ani isa nan oolcha. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isaa nan qaba. Inni ana hin waammataa, anis deebii nan kennaaf. Yeroo rakkinaatti isaa wajjin nan jiraadha. Achi keessaa isa nan baasa. Ulfina akka inni argatus nan godha. Bara dheeraadhaan isa nan quufsa. Akka ani fayyisus isa nan argisiisa. Nan jedha.
Faarsaa 91. Yaa Waaqayyoo, akka gaarummaa keetti araara anatti agarsiisi. Akka ho'a keessa guddaatti irra daddarbaa koo haxaa'ii balleessi. Yakka koo raawwadhu ana irraa dhiqi. Cubbuu koottis ana qulleessi. Anoo irra daddarbaa koo beekaa, cubbuun koos gaafa hundumaa ija koo dura jira. Ani si yakkeeraa, si'uma duwwaa yakkes. Wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera. Ati immoo dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa afurdii fardeenis qullaa ta'uun kee hin beekamu. Kunoo ati koo isheen garaatti na baattee iyyuu cubbamtuu turte. Anis yakkaa ta'ee nan dhaladhe. Kunoo ati keessa namummaa namaatti amanamummaa arguutti hin gammadda. Iddoo dhokataa sana keessattis ogummaa na hubachiifta. Hisoophiidhaan cubbuutti na qulleessi. Anis nan qullaa'aa, na dhiqii cabbii irras nan addaadha. Sagalee gammachuu ilillee na dhageessisi. Lafeen koo warri ati caccabsites haa gammadan. Cubbuu koo fuula kee duraa dhoksi. Yakka koo hundumaa haxaa'ii ana irraa balleessi. Garaa qullaa anaaf uumii yaa Waaqayyoo, hafuura dhaabbataas ana keessatti haaressi. Fuula kee duraa ana hin balleessin. Hafuura kee isa qulqulluus ana duraa hin fudhatin. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu iddootti naaf deebisii. Siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru naaf kennii. Yommuu sanii warra irra darban karaa kee nan barsiisa. Cubbamoonnis gara keetti hin deebi'u. Yaa Waaqayyoo, yaa Gooftaa, na fayyistuu dhiiga koo dhangala'uu oolchi. Arrabni koos waa'ee qajeelummaa kee gammachuudhaan guddisee hin faarfata. Ati arraba koo hiikii yaa Gooftaa, afaan koos jajuu kee hin hima. Qalmi sitti hin tolu. Aarsaa dhiyeessuu koottis ati hin gammaddu. Afoorri yaada cabaa aarsaa Waaqayyoo biratti fudhatamuudha. Yaa Waaqayyo, ati garaa cabaadhaaf bullaa hin tuffattu. Akka sitti tolutti Xiyooniif gaarii godhi. Masaraawwan Yerusaalem deebisii ijaari. Yommus qalma qajeeltootti aarsaa qalma guutummaatti gubamus hin gammadda. Yommus iddoo aarsaa kee irratti tuntunawwan qalmaaf hin dhiyeeffamu. Faarsaa 51. Yoo har'a dammaqxee jirta ta'e sababatu jira. Waaqayyo hojii siif qaba. Har'i guyyaa kee isa jijjiiramaa ta'uu danda'a. Mee waliin haa kadhannu. Yaa Abbaa keenyaa isa Waaqarra jiraattu, galanni siif haa ta'u guyyaa har'aa kanaaf. Har'a akka ati nu waliin jirtu ni amannaa. Nu jabeessi, nu tiksii, nu eegi, nu qajeelchis. Guyyaan keenya akka si gammachiisu nu godhi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen.